Hiriyoonni Aartist Andu'aalem Gosaa waajjira poolisii deemuun waa'ee du'a kaadhimaa isaa Durbee Qananii Addunyaa gaafatanii jiru. Kanaanis Aartist Andu'aalem Gosaa maaluma qaba utuu wanti hunduu abjuu ta'ee qanoon koo qofti naa deebite amanuman dadhabe jedheera. Miira baay'ee ulfaataa keessa akka jirutu dubbatamaa jira. Kanaan dura Aartist Andu'aalem yeroo albama isaa eebbisiisu jalqaba irratti kaadhimaa isaa Qananii fi itti aansuun immoo haadha isaa galateeffachuun ni yaadatama. Akkasumas gaaffii fi deebii Seefuu Shoo irratti har'a koo ga'uu fi utubaan haadha warraa koo Qananiidha jechuun isaas ni yaadatama. Faallaa kanaan ammoo namoonni baay'een du'a Qananii fi sababni Aartist Andu'aalem jechuun bal'inaan qeeqaa jiru. Waan Aartist Andu'aalem waajjira poolisiitti jedhee fi hiriyoonni Qananii ollaa ishii shakkii jedhan akka armaan gadiitti isiniif qopheessinee jirra. Hanga dhumaatti nu dhaggeeffadhaa. Uumamni ilma namaa baay'ee nama dhiba, walxaxaa fi dhoksaa hedduu qaba. Dhalli namaa haamileen cimaa ta'us dogongorri irraa hin dhabamu. Sababni ammoo dhalli namaa sooftiweerii miiraa jedhamu qaba waan ta'eef namni tokko osoodhuma jira jedhamuu dhabamuu danda'a. Osoodhuma itti abdatanuu bilaasha ta'uu mala. Osoo jabaadhuma jedhamuu saanduqa biyyoo seenuu danda'a. Boruuf jira osoo jedhuu boru dursitee gaggeessiti. Kun uumama namaati. Nama ta'uun mataan isaa gidiraa fi gammachuu gidduu jiraachuu jechuudha. Kanaaniif gocha nama tokkoo fagoo irraa murteessuun cubbuu guddaa ta'uu danda'a. Ilmi namaa hundi bu'aa bahii nama biraas hin beekne hedduu keessa darbee jiraata. Yeroo tokkotti gaarii ta'ee yoo argame yeroo biraatti hamaa ta'uu mala. Kanaaf waan yeroo murtaa'e tokkotti ta'e qofaan namarratti murteessuun sirrii miti. Garaagarummaa fi amala nama tokkoo fagoorraa ilaallee beekuun hin danda'amu. Namni uumamaan walxaxaadha waan ta'eef. Yeroo tokko kitaaba The Dark Side of Psychology jedhamu kan Daani'el Jeemsiin barreesse dubbisee osoo hin jiruu hammeenyi dhala namaa hangam deemuu akka danda'uun arge. Kitaabni kun namni tokko ofittoo bulguu, namaaf dhimma kan hin qabne, hamaa, nama tasgabbii hin qabne, gara jabeessa, kan qumaaran taphatu, hinaaffaa hamaa, namoota biroo to'achuu fi namoota birootti akka meeshaatti kan fayyadamu akka ta'uu danda'u ibsa. Namni yoo hin leenjifamne uumamaan baay'ee balaa kan qabudha. Ammoo namni tokko amala lama qabaachuu mala. Nama fuulduratti gara laafeessa kan gad of deebisu, nama kabajuu fi safuu ta'ee mul'achuu danda'a. Mana isaatti fi maatii isaa irratti garuu hamaa kan isa hin kabajne miidhaa qaamaa fi qora qalbii gaggeessuu danda'a. Nama isaan kan biraa jiru akka meeshaatti fayyadamuu danda'a. Ilmi namaa uumamaan hinaaffaadha, miqanyaadha. Kanaanis yuunivarsiitii Waangishantu qorate. Maayikel Feesiin namni jedhamu namoonni maaliif hamaa fi hinaaffaa akka ta'an qoratee waa 3 lafa kaa'ee jira. 1. Ilmi namaa qarshii yookiin qabeenya kuufachuuf yookaan qabeenya kuufate eeguu fi gocha hamaa irratti bobba'uu danda'a. 2. Ilmi namaa yeroo beekamaa ta'e hamaa ta'uu danda'a. Beekamtiin nama jijjiira. Addunyaa kana to'annaa jala akka galchiteetti waan itti dhaga'amuu fi maatii fi hiriyoota isaa tuffachuu danda'a. 3. Namoonni uumamaan saadistikii ta'an kan nama arrabsuu jaalatan jiru. Amalli ilma namaa gadaamessa harmee isaanirraa kan ka'e hojjetama waan ta'eef maatii hamaan ijoolleedhuma hamoo addunyaa kanaa fiduu malu. Mi'i yaadrimeewwan kana dhiisee gara dubbii ijootti yoon deebi'u yaadota kanan kaasee fi leenjifamteetti hin deebi'a. Yaadota kana ilaalcha fi gocha ilma namaa karaa bal'aa ta'een ilaaluun akka nu dandeessisuu fi ilaame Qananii Addunyaa gaafa lafa kanarra turteetti gammachuu waan jirtu fakkaata. Ta'us waggaa 3 dura qaamni ishii haala fooyya'aa keessa akka turte ni mul'isa. Amma garuu mucattiin gammaddee waan jiraattu fakkaattu sin hin jirtu. Kaleessa dura yeroo kolfaan mul'attu lubbuun kichuutti jirtu hin fakkaattu. Lubbuun baay'ee gammaddee nama milkaa'ee boru arguuf hawwii guddaa qabdu fakkaatti.
namni viidiyoon ishiin hojjettuu fi suuraa ishiin maxxansitu argee jireenya baay'ee nama gammachiisu keessa akka jirtu tilmaamama. Maatiin ishii yoo fagoo jiraatanillee intalli keenya gammachuun jiraatti, rakkinni tokkollee hin argatu, nuuf milkoofteetti jedhanii yaaduu danda'u. Kanaaf addunyaan miidiyaa hawaasaa fi addunyaa dhugaa keessa jirru kun baay'ee adda ta'uu isaa beekuu qabna jedheen yaada. Addunyaan miidiyaa hawaasa nama baay'ee gammadee jiraatu, nama milkaa'ee nu fakkeessa, suuraa fi viidiyoo filannee dhoofna waan ta'eef. Kanaan dura Hayyuu Damisee Girmaan jedhamu barruu mata dureen Luxury in Poverty Psychology Behind Life Spending in Poor Countries Like Ethiopia jedhu Addis Standard irratti miidiyaa hawaasaa akkamiin akka hawaasa miidhaa jiru dubbise. Viidiyoowwan yuutuubii, tiiktookii, FB fi Instagram irratti gadhiifaman duuba wantoota hedduun akka jiran dubbata. Jireenyi dhugaan jiraataman bu'aa bayii gaddaa fi kufaatii hedduu qaba. Dubree Qananiis suuraa fi viidiyoon ishii duuba madaan hedduun jiraachuu akka malu beekuu gaafata. Miidhaa qaamaa caalaa miidhaan qora qalbii hamaa jala turuu malti eenyutu beeka? Tarii miidhaan irra ga'e dubbachuu dadhabuun ishii cinquu mala. Yookaan ammoo harka namaan gidiraan irra ga'ee galaafatamuu dandeessi. Wanti tokko sirriin beekamuun garuu mucattiin kaleessa gammadduu fakkaattee jiraattu kichuu suni kichuutti citteetti. Amma himee citiiwwan baay'ee jiru. Yoo gamoo shanaffaa irraa of darbatte ta'e maaltu ishii mudate? Dhukkubbiin ishii maali? Jedhu hiriyoonni ishii karaa FB'tiin maxxansanii. Yoo gamoo shanaffaa irraa darbatamte duute ta'e maaliif osoo hin darbatamin dura yeroo meeqa yaalii sun irratti raawwatame? Eenyutu gochaa hamaa kana irratti raawwate? Jechuudhaan abbaa warraa ishii Artiist Andu'aalem shakku. Bakka biraatti yoo duutee ajjeefamte maaliif eenyutu ajjeese? Yoo mana ishii keessatti duute maaliif akkamitti kan jedhu seerri adda baasuu qabu jechuudhaan Justice for Qananii Addunyaa jedhanii sooshaal miidiyaa irratti dubbachaa jiranii. Dhimmi kichuu kana gaaffii fi yaada hedduu deebii hin qabne namatti kaasa. Dhukkubbii gidiraa fi hammeenyaa fi darara hamaa keessa turtee hin beeknu, madaan ishii hin beeku, tarii qofaatti dhukkubsattee dadhabnaan garaa kutattee laata? Kaleessa turteetti har'as hin jirtu, osoo jiraattuyyuu duutee turte. Yoo dhugaan ishii dhokate, yoo haqni ishii hanqalqalame kan duute caalaa du'aan jiraattu taati. Lama duuti. Kanaaf haqa kichuu tanaas yaa dubbannu sagalee haa taanuu fi lubbuu kichuu tanaan kabaja nama dhuunfaa fi garee kamiitu olii jechuudhaan namoonni baay'een qeeqa kaasaa jiranii. Kichuun Waaqayyoo inni guddaan lubbuun kee jannataa boqochiisu. Justice for Qananii Addunyaa. Abbaan ishii obbo Addunyaan Harargee jiraatu akkaatti waa'ee du'a intala isaanii dhaga'an akkanaan immoo bilbilanii numarraa micayyoo fooqirraa kufte kan jedhu himanii fooqirraa micoon hin kuftu. Micoon nama tasgabbooftuudha, nama jijjiiramaaf, nama of jijjiiruudhaaf, nama maatii jijjiiruudhaaf hojjettudha. Waan boruu yaadde malee waan akkasiitti gadi bu'aa hojjettu miti. Ishii of ajjeeste jedhu kana ana nan seenu. Yooma namni miidhaa irra geessisee akkanan gootu jechuun seerri haa qoratu kan jedhaman gaafatu. Artiist Andu'aalem du'a kaadhimaa isaa Qananii Addunyaa shakkamee guyyaa kamisaa mana murtiitti dhiyaatee ture. Abukaattoon isaanii obbo Liiban Abdii BBC'tti akka himanitti poolisiin Andu'aalem mana murtii federaalaa dhaddacha Araddaatti dhiyeesse. Abukaattoon garuu himannaa irratti ka'e waakkachuun ajjeechaa raawwachuuf wanti ka'umsa ta'uuf hin jiru jechuun morme. Haala amma jiruun aadde Qananiin of ajjeesuun malee nama biraatti yookiin maamila kiyyaan du'uu ishii waan biraa hin gaafneef jechuun wabiin akka gaafatuuf abukaattoo BBC'tti himeera. Poolisiin Finfinnee waa'ee du'a ishii akkuma dhaga'een gareen qindeessee qorachuu eegaluu fi kan ishee duutes gara hospitaala Yaaneet osoo geeffamaa jirtuuti jedhe. Eegasii booda turees poolisiin gara hospitaala Daagmaawit Minilik geessuun reeffi akka qoratamu kan taasise.
Akkaataas ta'e sababa du'a ishii BBC'n addatti waan adda baasee jiraachuu baatus namoonni himannaa garaagaraa dhiyeessaa turanii. Obbo Addunyaan waa'ee intala isaanii yoo dubbatan nama cinqii qabdullee miti jedhu. Durumaanuu waan dubbachuu barbaadde fuulduratti dubbatti dhoksaa hin beektu jedhu. Erga duunni ishii dhaga'amee booda namoonni ishii beekan kan miidiyaa hawaasaa gubbaa ishii hordofan kan gadda isaanii ibsanii jiru. Bakki awwaalchaatti argamaniirani. BBC'n manaajaraa Andu'aalem Lalisaa Indiris akka odeeffatetti du'a ishii guyyaa tokko dura guyyaa dhaloota ishii suuraaf ka'aa turte. Gaafa duutes kaadhimaa ishii Artist Andu'aalem nama waliin turuu poolisiin mirkaneesseera. Poolisiin ibsa baasen yeroo ishiin kuftu mana keessa kan ture abbaa warraa ishii weellisaa Andu'aalem Gosaa to'annoo jala oolchus dubbateera. Sirni awwaalchaa kashii yeroo darbe akka raawwatame ni beekama. Dhimmoota namoonni gaafataa turan keessaa tokko hariiroo ishiin Artist Andu'aalem waliin qabdudha. Lalisaan kaadhimaa walii ta'anii namoota waliin jiraatanidha jechuun kan inni BBC'tti hime. Yeroo dhiyootti sirna gaa'elaa isaanii raawwachuuf qophiirra jiru sirriitti hin beeka jedhe. Haa ta'u malee poolisiin Finfinnee ibsa baase keessatti Qananiin haadha warraa Andu'aalem jechuudhaan ibse. Abbaan Qananii obbo Addunyaan Andu'aalem Qananiin hariiroo gaarii akka qabantu quba qabna jedhu. Yeroo hangamii wajjin turaniif toora waggaa lamaarra ni ta'a kan jedhan obbo Addunyaan wajjumaan jiranii wajjumaan galan jechuun deebisanii. Ta'us kaadhimaa jechuun waan nama rakkisudha. Kaadhimaa jedhamanii malee nuyi waan nu bira ga'e yookiin waan nu beeksisan hin qaban jedhanii. Ishiin maatii ijaarrattee barumsa ishee itti fuftee of dandeessee hanga kaampaaniitti deemuu barbaaddi. Hojii hojjettee jechuun karoora ishii abbaan ishii obbo Addunyaan ibsu. Akkaataa namni hojjetuu galuun nutti himaa turte jechuun waan hin taane nama yaaddu miti jedhu. Sirni awwaalcha ishii akka ibsame taanaan Qananiin umuriin ishii 25tti boqotte. Aanaa Daroo Lamuu magaalaa Miccaatti kan dhalatte Qananiin ijoollummaa irraa eegalee barumsaan cimtuu ta'uu seenaa ishiitirraa himameera. Barnoota sadarkaa lammaffaan qabxii olaanaan xumurtee Yuunivarsiitii Arbaa Mincii muummee Haayidrooliik Waatar Injiinaringiin akka lakkoofsa Itoophiyaatti barkum 2011 eebbifamte. Achiinis biiroo bishaanii fi enerjii Oromiyaa hojjechuun ibsameera. Eegasii garuu moodeela akkasumatti beeksisa garaagaraa hojjechaa turte. Waa'ee kana wal qabatee odeeffannoo biraa akkuma qabanneen kan isin beeksisnu ta'a. Fayyaa ta'a.